Shawaan gisaan fuudheen naannoo dhoksani kunoo. Ministeerri muummee Abiy gara hawaatti imaluufi jedhame. ጠቅላይ ሚኒስትሪን keenya ጋ gara ሰማይ jechuu fedhan. የእድሜያቸውን ልዩነት በመኪና አጣፉት። የ30 ዓመቱ ወጣት የ60 ዓመቷን ኮረዳ dhugaadha wanti kun makiinaadhaan isa bitattee. Uy maaloo isaatti federaagaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني ردفتوتاف كابا جمتوت أوروش شو كما كم نافجرت جرون جرين عافيان وري برمسا رجلتاني برمسا كم نسين جتشو بربادا هرسيقا فيديو كابراتين أهني كتالين كيسن إذن دي بيتن جرا أكسنا يادن بيكا ياو غرو يادن ممكن أتلقو توكو برباتي سادا نانا موني بايني مو چانالي كنر چانالي سنر تهدو توكو نور دفاجرتاني ياري كيسن هدو توكو أچرت كين نتاجرتاني چانالي سكم vlogii irratti chaada oro vlogii irratti chaada warri ilaale mo ajargaltani oro vlogii irratti video garagaraa ilaaluu dandeessu chaada saraan mo warri xabako yaaddanii maaliif badde isatti badde no yaachifteetta si eegaa turre warri naan jedhaa turtanis jirtu hojii garagaraatiin isin jala badeera kuna dhamo isiniif deebi'eetan jira akkam jirtu akka tokko mo isinitti babbareedera maayinni sif ati fay dhiisi maayinni marabbiine inuma sitti bareedaa jira maayinni maal nyaatti na dhokattee hedduu egaa warreen magar chaanaalii kanatti haaraa dhuftan chaanaalii kana subscribe gochuudhaan chaanaaliin keenya immoo seera tokko qaba warri haaraa dhuftan subscribe godhaa dura qoyaa namoonni tokko immoo subscribe gochuu maal isin godhaa harka keessantu isin dhukkubamu waatu isin jalaa hirratamu maayinni subscribe goote baata faranjiin yu uumtee nu subscribe gochuu akkamitti dadhabna persantaan 70 osoo subscribe nu godhin nu hordofaa jiru kun immoo ta'uun qabu isin galee subscribe godhamu tokkon taatanu የዜና ሳልነግራችሁ ብተኛ ወቀሳችሁን አልችሎም ብዬ ነው ከእንቅልፌ ተነስቼ ነው እየሰራሁላችሁ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ወደ ጠፈር ሊጓዙ ነው ተብሏል ማለት ነው የሚጓዙበት ምክንያት ጠፈር ላይ ሆኖ ለዓለም ህዝብ የሰላም መልእክት ለማስተላለፍ ነው ተብሏል ማለት ነው ተሳክቶላቸው ወደ ጠፈር የሚሄዱ ከሆነ የናንተን ምኞት ኮሜንት ላይ አስቀምጡላችሁ የጉዞ እቅዳቸው ከተሳካም ወደ ጠፈር የተጓዙ ብቸኛው የዓለም መሪ ያደርጋቸዋል ኤጋ አኩማ ሰርት ደገሰን ኦዶኒሞ ኤዳ ካሴ በሃጅሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገረ ዴሙ ፈደን ገረ ሰማይ የደን ወያ ገሩ ወያ ቱቲያ atau addunyaa kanarrattis namoonni gara hawaa deeman muraasa akka ta'e himamaa jira እና ሜሜጋ መልካም እንመኝላለን ጠቅላያችን እንግዲህ በሰላም ደርሰና በሰላም አላህ ያገናኘን ሸዋን ግዛን አከኒ ፉዴ ሜጋን ከሰንቱ ቤቱ akkamitti namni bareedaan kun fuudheennan tsaggaa'in yu miinzee tureedhan akkamitti wanti kun dhokate akkamitti tunum akkas wal dhoksuun jalqabame oromo ulleedin bilala imboya kallo dhufeetan silala yalasha koya chala koerum nigees hemona shoborano bibano ne wow bultii gaarii bultii mabruuk jedhama akka isinii fata'u mabruuk jenneerra rabbi balaa hamtuu isinii fi maatii keessanirraallee haa qabu sodaa ajjeese dubbiin akkas ture jarri kun lamaan akkuma nama kamuu gaa'ila godhatanii eega godhatan booda torbaan tokko booda maatiin intalaa malsii yookiin deebii isa jedhamsa waamamanii gara maatii intalaatti imalan maatiin intalaallee haala gaariin qeebalee osomaa waan tuttuuxa tasa waan dhugasanillee dhuganii taphachuu jiranuu osoo taphachuu jiranuu abbaan intalaa miira gammachuutiin ka'ee isa xooxaa jedhusan kilaashii jechuun waan san gammachumarraa ka'ee dhukaasni sun immoo harki abbaa sanii gasan taree gara soddaa isaa san qabee soddaa ofii dhukaasee jechuudha eegas boodani lafa dha'ee video guutuu tiktakin eeyyama warning gina kenna malee silaasni gadhiisa maybe eeyyama gadhiisa eegas booda gara mana yaalaatti yoo seenanu soddaa jaarsa intala isaa ajjeesee jira jechuun musiibaa yeroo tokko wanti goonu argitanii karaa yaannin jireenya kan kee miidha wanti kamuu
Egaa akkuma dhageessan waan isin jette dhageessanii kaatanii garuu sooshaal miidiyaa kana irratti waan baay'een dubbatamus namni kun akkan viidiyoo guyyaa tokko hojjenne irratti yoo yaadattu ta'e guyyaa cidhasaa du'e nama jenne sana wal natti fakkaate meemee ilaallu. በጣም ያሳዝናል። በሰርጉ ማግስት ህይወቱ ያለፈው ሙሽራ ወንድማችን ተፈሪ ፉላሳ ይባላል። ያሳለፍነው እሁድ ሚያዝያ 19 2017 ዓ.ም ሰርጉ ነበር። ድል ባለ ሰርግ ተሞሽሮ ላላ ጀረካን ለማን ሚቲማ ነቲ ፈካታ ገሩ ጉያ ሰነ ይቻዳ ጉያ ቪዲዮ ሰነ ወጀን ነው ይቻዳ አከቲ ዱኤስ ካን ኢምበራም ነው ሱሬ አከስታናን ሄድቶ ከነ መገዲሲሰ ገሩ ጥይቲን ሱን እዴን ዱፈን ቤከምኔ ኢምበራምኔ እዴን ዱፌ ዋን አርግ ጀዳሜ ገባፈ ሜቱራ ይቻዳ ጉያ ሰነ ይቻዳ ጀረታናን አኩማ አርግተኒ ከሶሻል ሚዲያ ዋን ገራገራ ዋን አዳዳ ዱበታ ይቻዳ እሺኛው ማንኛውን ይፍኑ የእድሜያቸውን ልዩነት በመኪና አጣፉት። የ30 ዓመቱ ወጣት የ60 ዓመቷን ኮረዳ ድል ባለ ሰርግ ካገባት በኋላ የመልሱ ዕለት እጅግ ውድ የሆነ መኪና ሸልማው ሰርፕራይዝ አድርገዋለች። በእድሜያቸው መካከል ያለውን ልዩነት በመኪናዋ መጣፍተዋለች። አልገፋ ያለውን ይህንን ከባድ ኑሮ በአቋራጭ ማሸንፎታል። ድህነቱን ታግሎ ማሸነፍ ሲያቅተው በሲስተም ተጠቅሞ ህይወቱንም ቀይሮበታል። እሷም ድሮ ያመለጣትን እድል በገንዘቡ አግኝተዋለች። ተጠቅሞ መጠቀም ማለት ይህ አይደል? የበላይም የበታችም የሌለበት አዲስ ቪዲዮ ከሲ ሶሻል ሚዲያ ከነረት ጉርባ ከና ወሊን ጃርቲ ጅጅሬ ቻድ ቪዲዮ ባይ ኢላላ ቱሬ ቪዲዮን ጉን አከነት ተፈካቱት ኤአይ ቻዳ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቻዳ isanatti fakkaata malee dhugaadhaan akkasitti jaartii kana fuudhee makiinaa harkaa fudhatee waan natti hin fakkaatu viidiyoon akkasii immoo baay'eetu gadhiifamaa jira jechaadha wal fakkaataan jechaadha kanaa wal fakkaataan kanaa wal qabatee immoo namoonni tokko akkuma dhageessan makiinaadhaan namoonni tokko kanaa wal qabatee immoo jaartittiitti makiinaadhaan bitattee nama kana hidhaa jiru nutti hin fakkaatu zabana kana maal amannee maal akka dhiifnu hin beeknu. Oh naga suami kali jinak. Oh naga kongkar waberundo. Oh naga kimaka lechmiye. Oh naga saya mado. Oh naga yelinjin. Anari kana keessa sadhuma kanarra laa kun ajaleen kun maaltu ulamaa jira jechuun uffaticha naan jedha tu maayini rabbeedhamna hinoo isaattaa fi maaltu ifamammoo እሺ ማሊፉ ማይኒ ሜሜ ወሪ ቤተኑ አዳ ጀረ ሶዳቴዳን dubartiin faayidaarra jaalala dursiti yeroo durba jirtu kijibdanii durbummaarraa fudhattanii kijiba barsiiftani kakattanii jechuudha dubartiin durbummaa sii gadhiifte qalliitiin gadhiifne kakattanii jechuudha rabbi nan jiraachisi yoon si gane dacheen kun naa ganu yoon si gane waaqayyo maal naa godhu yoon si ganeettanii allaltariyennaan amantaa dhabdee jechuudha maaliin of amansiifte tarii durbummaa kanatu faayidaa qaba dhiiraaf umurii qaxxala fakkaata jettee of gowwoomsiti dubartiin isin galee mee dubartiin durbummaa si calluma jettee dhattee dhiiraa wajjin dhattee ciiftee kennite tokko naaf fidaati badhaasana biraa qabdu nama tokkume mee dubartii kottuu na wajjin ciisi jettee si waammattee durba taate si wajjin hin jiru dhiirri kakatee gangalatee inni quraana inni matsaaf quddusii baatee kakatee fi yoon si gane dacheen naa galtu jedhee attaallalee jennaan dhiirri baalageedhaa jettee mataa keessa kaatte jechuudha dubartiin. Dhaggeeffata saayikooloojii dubartiidhaan sitti maala. Dhiirri baalagee kanaatee dhiira hunda walitti jibbitee kaatee tarii durbummaa koo fudhachuuf durbummaa sanatu waa qabaa yookiin umurii dabalaa yookiin zinnaa dabalaa durbummaa koo fudhachuu jedhee na gowwoomsee ofis gowwoomsee jettee of gowwoomsitee bakka inni kun baalagee dhattee dhiiftee kan biraamas jaallattee akka carraasiin inni lammaffaas birrii hirkaayaatee yookiin waa wayii gowwoomsee kaabee jennaan dhiiruma hunda takkaraatee inni sadaffaas immoo miidhee jennaan stop jettee barrii jaalalaa cufattee yaalana nigdii jammarte hundumaan siin jaalladhaa istaayilii dhiiraa fudhatte jechuudha isiin barsantii kudhan iyyuu jechuudha dubartii miskiina uumaadhaan isiin kudhan iyyuu faayidaa jaallatte iyyuu bakka kana booddee jaalala miidhameeraan jaalalli wanti jedhan biyya lafaarra hin jiru jettee sharrummaatti galtee nama maal goote faayidaa laaltee nama maallaqa buttee rumtee ganaa jettee jiraatti
Kanaaf dubartii faayidaa barbaadin jedhina. Namni akka dubartii biyya lafaarratti miskiin hin jiru. Walumaa galatti. Wallahi mujecha mubee garaan kee maal jedheen eebbisa wallahi jecha ajaa'ibaa wayi waan bareedaa wayitti nuu himte. Wallahi waan bareedaa wayitti nuu himte. Galatoomi isin jechuu barbaadna mubee keenya. Naqabee jechuun narraa muran jechuudha. Gizeen koofaluun gizeen jiru garaan kun na dhukkuba. Yoon boo'ee na dhukkuba. Yoon aaran danda'u koofaluun danda'u maal hin danda'u. Fi mushkila kabiira erga garaa dhufatte booda. Abbaan manaa keeyoo ittiin hangaafatiin isin hin jenne warra jala teessu. Maal isin yaabaluu na gaafattan sila? Abbaa manaa yaas bira kaayetiin isin waliin haasawaa taa'ee. Abbaan abbaan mana kiyya dhiira guutee bara. Nadhoo seetee moo yaas biratti taa'ee si waliin haasawuuf? Hoo. Bikkuma hundaa bikkuma haasawu hunda isin waliin gizeen balqaxqaxqaxxa jawus as fideen isin wajji balqaxqaxqa jechuu qabaa? Ani hin fedhu akkas hin jaaladhu akka dhiira deeraa keessas waan hunda keessas san keessas akkasii miti abbaan manaa kiyya kabajaa qaba nama kabajamaadha. Nin kabajaani sinigalee bikka barbaachisaa ta'etti inni nu hin dhufa sinigalee ani na jajuun ofii ifa jaja jechuudha. Na ajaja malee ani isa na jaju. Ani isa na jaju isaan na ajaja malee. Gabbaachuu warri ajajan nurraa dhaabbadhaan warra ajajuu miti warra ajajamu malee. Jechuun ko nagumaan si gaafataru jechuun abbaan manaan keessa as teessee laayivii irraa soofta jechuun ko kun uummata qaalii kana si arrabsiisu itti kaatu miti si galee maayinni maaki maayinni haa ta'u maaliif uummatuma kanatti bakka guddaa isin kaa'ee geessisee uummatuma kanatti gaafii isaa immoo seeraan deebisuun waan jiru haasa'uun ko waan jiru balqaxqax waan akka maaliif barbaachise kun. Ummatuma kana bakka guddaa nu geessise ummatuma kana kabajne isuma wajjin jiraan yoo nu arrabses yoo sirriidha nu jedhes isuma kabajne isuma wajjin jiraachuun dirqama keenya jechaadha. Kanaaf hin sardamin gannee koo. Egaa viidiyoon irraaf qabadheef kana fakkaataa isin toleera isin bohaarseera isin gammachiiseera yaada keessan koomentii irratti naa barreessuu hin dagatinaa haga viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Oroos Show. Bye.